سيني كرا فيسبوكي سيني جرا إن شاء الله ربي سيني السلام عليكم يا أمة كينيا أكني أسكن رافقات تنجرينيان ولين وعمل كيسوكا ربين كينيا ربين فتلجو اتقال كينيا أكاديم نفانا إرقام ربي كينيا namni milkaa'u fedhe du'aa fi jireenyaan qabachuudha cimsee karaa nabii keenya sahaabota irratti ilaallachuu fakkeenya jiruu qophaas ta'ee hawaasaan wal geenyaan itti deddeebinee fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa kabisalaama. Tokkoon sini masaaba nabii keessa zulbijaadeen irraa ni sini odeessa Abdal Uzzaa jedhama jalqaba maqaansa nama isan beeynenan himee wal barsiisa karaan irra deemee ni sin agarsiisa Muzaniyyee jedhama bakki dhalootasaa isa daa'imummaan jiru du'e abbaansa wasiila tokko qaba baay'eedha sooressa fuudhee guddifatee qabeenya ofii keessa achitti guddatee wayyaa'ee umriinsa mucaan halkuma isaatu qalbii qabeessa horii wahii kennee booda wasiillisaa naggaadota wajjin deema biyya keessa nagadee argatee deebisee horiisa utuu akkas deddeemu biyya daddaa keessa dinagdee guddisee dhuunfatee kophaasa shabaaba sooressa muzaniyyee keessa hariira uffataa kuufee boonuu keessa guddate duniyaansa umriinsa joollumaa natamannaa walikaa akka bisalamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كبجمو ورثيك توكي نجات أما قرنا ما كوما تما كرا فيسبوك تين رجعنيرا كرا كيسانينا فرتمي سدي كيستاورا باينا في بلدنا يو كانت تونتين نمني باير ما كيسواجر يجتور ما في ماله همانو قدا ورثيك توكي يروب راول أجر إن شاء الله ساعتين تيك توكي أما متي فكاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش انا انما جم مالتاتي خنا ارغا قمنا ارغا كينيا اكما بكمو مني برنوتا يرو كمينو نما كان نما سين اغرتنو كنا حواساتي بكيت تغرتو نما اتي على كانت ترغا جرتو هندا tokkoffaa mana gakkenna lammaffaa mana barnootaa gakkenna yoonni akhlaaqa toles yoonni haala toles yoonni haala hammaates tokkoffaa mana keessaa gakkenna haadhatu gakkenna haadhatti aansee abbaatu gakkenna abbaanti aansee ollaa caalaa mana barnootaatu gakkenna dhaloonni hin baratin akka an ta'e kana ta'a akka an ammatti jiru kana ta'a dhaloonni hin baratin waan haraarra ta'e ta'a akka narratti jiru ta'a maal taateeti وانا ننتاني نقبا كسي ايه إني ما يو إيمان بيتا يو كتاب مدو بسوتي يو كتاب مدو بسوتي إيمان بيتو دلو تبر صفتني قباسو في مو مد برباد بكا برباد أكا برباد يرو برباد نجينيا برباد كنولي ساول التدميتي نما كان قباسي قكن هواسي اسم بيا فرنجي ترجاجرتن إني اسم بيا ربات ترجاجرتن إني اسم مركاتو كي ناسي كنو asii kunoo ganda finfinnee kanatti argaa jirtanu yoo hattuu ta'e mana gakkenne mana barnootaa akka kenne yoo gaarii ta'es mana gakkenne mana barnootaa akka kenne waa qabeenyi ilmaan hin barsiiftu ilmaan warra waa qabu hashiishii keessa jirti abbaa rabbiin rahmata godheef malee ilmaan warra waa qabu waanuma takkaa takkitti dhaga'amee hin beekamne addunyaan kun ni qabdi jedhamee yaadamne ofitti hojjetaa jira ilmaan warra waa qabu qabaachuunis balaa dhabuunis balaan kanaa jecha hoo jennaan wanni gaarii maalinni dhaloota madda jalqabaa kana madda awwalaa kana barnootaan ol guddisuun barnootaan dagaagfachuun barnootaan ol kaasuun haala naamusa namoomaatiin naamusa jireenyaatiin naamusa gaariidhaan ol kaasuun dhaloota amma jiruuti
gaafii inboxii gara gaafii 100 foyi warri na gaafattanii gaafii 2 jira. Gaafiin tokko kitaaba abdii qopheerraati maaliif haftee isa jedhu ani waamamnes hin dhageenyes. Hin waamamnes hin dhageenyes quban qabus waan akka hin dhageenye. Akkanatti naa hubadhaa. Waamamee namni ana caalaa haqqii godhatu hin jiru. Waamamee namni ana caalaa birmachuu namni ana caalaas immoo beeku yoo jiraate yookaan ijoollee ilmaan inni irraa dhalatantu narra beeka yookaan haadha manaa isaaniitu narra beeka. Eega ijoolleen warri diyaaspooraa ijoolleen warri hangafti afran qalloo yookaanis immoo warri caffee gadaa durii gandarraa deeme namni isa quba qabu anatti aansee immoo Qamarii Yusuf. Anatti aansee kan quba qabu jechuudha. Gargaaruudhaanis waan adda addaatiinis jechuudha. Kan quba qabu isaa kan abdii qophee yoo ana malee hojjetame akka waan hir'atu fayyinatti fakkaata iyyuu hin hir'ataaf osoo hin taane nattis hin himamne hin dhageenyellee waan takka illee quban qabu eenyu akka qopheessellee hin beeku akkanatti naa hubbadhaa warri inboxii baay'ee sana natti barreessisan. Lammaffaa aanolee maal atis naan jettemi maali tokkoffaa baatee miidiyaa social media irratti hawaasaa bira dhaabbachuudhaan tokkoffaa baate silkii kee bira bareeddeen itti argalfatu hin jiru. Ilaa gadi garagachi kanatti. Ilaa kanatti gadi garagachi. Ati daqiiqa. Kan jalaa fudhee ilaa kunoo. Shoo kana laxaa koo. Akkanatti beeka warra baddannoo. Aanolee tokkoffaa baate sana badhaasa nuu hirii naan jedhe Jamaal. Badhaasa nuu hirii jedhe. Badhaasa sana oonime waa balleessaa? Badhaasa sana badhaasa miidiyaa irratti as ba'e sana sila hawaasuma bal'aa kanaaf hin kenna badhaasa isaa. Maaliif jennaan isaaniin hin tokkoffaa ba'e jennaan isaanumaaf hin kenna badhaasa kan koo bakka bu'anii naaf fudhatanu. Aanas waaqa godhataa yoo hin jedhe of hin biraa dhaba kanaaf. Lammaffaa immoo badhaasa sana kan godhe mucaa tokkotu iyyuu jira kan waggaa bara 1989 akka lakkoofsa biyya kanaatti na biraa ajjeefame Eebbisaa Addunyaa kan jedhamu. Walakkaasaa Aayyoo harmee Eebbisaa Addunyaatiif hin kenne erga naan erga yeroo na bira dhufee badhaasni sun amalee yeroo inni dhufe dhufuun na dhufes naan erga inshaallah rabbi jedhe. Lammaffaa immoo tokkos yeroodhuma sana kan nu bira turte kan ibidda adda addaa keessa turte tokko jirti barsiiftuudha Maaramee Harqaaqsaa jedhamti. Ijoollee jara kaan iddoo jirti babbadanii dhumanii hunda beeku hunda wallaalu garees quban qabaa. Gariin yooni peejii jararratti deebise si'iiree raayyaaree jedhaniituma shakkoo akkuma kanaan waan jedhee of amansiisu hin qabu. Maaramee Harqaaqsaa sana walakkaa ilmaan isii akkasiinitti jiran waan hin beekneef jecha irraa duute yeroodhaan akkasiinitti duute hin beeku isii sanaaf akka inni gumaachamu godhaa dhiifama naa godhaa kanaan guma kana amma kan Bilaal keenyatti deebi'anna. Amma dhaloota egeree baasuudhaaf manni barnootaa Bilaal qophii guddaa isaa qabatee as ba'e. Qophiin guddaan inni qabatee as ba'e keessaa gabaabaadhumatti miliyoona 34 bitate. Birrii miliyoona meeqa galche? Birrii 4,400 galchee jira. Miliyoona 3 galchee jira. 3 galchee jira. 34 irra. 31 irra tafe. Sakan gurbaa tokko dhufe. Gurbaa tokko tuyyuu gaaf tokko akka jedhe. Raayyaa birrii 2 qabaa. 98 itti naa guutii jimmattan galaafanii jedhe. Birrii lama qabaa 98 qofan na hidhate biyyatti galuufanii akkasuma rooyyaa ka 98 lamatti naa guutaa jechuurra qalamaas 98 itti naa guutaa jechuudha rooyyaa. Maali? Seeruma addunyaatu kana quraana keessattis addunyaa namichi dhufeeti ولي أنا عجت واحدة فقال أنتو جرامري أيه تكان قبا إنمو سجلتمي سجل قبا تكتب مثلا تناقوتي يجو جا كسجلتمي صدق أبو كسجلتمي صدق أبو لما تناقوتا يجو را فهلو مسني خلا أبو سجلتمي أمبري لما قبا إيه أما قالا مليون صديق فلاني مليون صدمي تكو أما كلاسي ديك دمي إلا ما قبا من يكون بلاس تودا nama kuma sadi barattoota kuma lamaa fi dhibba lamaa fi 50 qaba. Yatiima nama waa tokko gargaaru hin qabne nama rakkata barnoota iskoolii kana keessatti warri baratanu nama 250 namni 250 guyyaa tokkotti herraga isaa yoo fudhattee jette koostii nama gaafata gaafii baasii nama gaafata guyyuma tokkottu nama 250 kanaaf amma warri na dhageessan diyaaspoora birriin tokko sirraa waan hidhisu nuuf wayi godha. Qarshiin kumni tokko
sirra waan irri sun weef way godha. As keessatti irra caalaan ijoollee naannoo Baaleeti. Wanti naannoo himuuf immoo dorgommii keessa seenaadhaaf malee waa biraatiif miti. Ijoollee naannoo Baaleeti irra caalaan namni dhibbi tokko waadaanaa seenee jira madrasaa Bilaal kanaaf. Waadaa seensisuu kana yeroo jedhi yeroo harkaa fuudhe malee ni maaliif jennaan kan aggaaroo tokko akkanatti lafatti hafe inshallah yoo rabbi jedhe inni sinima xumurama biizinillaahi. Waadaa seenee namni nama harkatti hafaa waadaa guuttatuu hin dandeenye hin seenin jechuun dhaammadha keessatti. Amma wanni barbaadaa jirru dhaloota egeree kana yoo nuti hadha qopheessine malee namni nuu qopheessu hin jiru. Yoo nuti hadha gabbaafanne malee namni gannuu baasu hin jiru. Dhaloota egeree kana yoo nuti hadha yaadneef malee namni nuu yaadu hin jiru. Abadan waa tokko illee eeggatin duris akkanumatti aggeenya. Duris akkanumatti deemaa dhufte. Asirratti mee Jamaal inshallah mee seenaan madrasaa kana akkanumatti biratti kana fakkaata. Madrasaa inni mana barnootaa jechuudha iskuula jechuudha. Waa biraa tokko madrasaa yeroo jedhamu namni. Madrasaan geenye beeki Oromoon gubaaf maaftu keetu nama deegeefi. Nama deemee waa hubataa jira. Akkana. Oguu deeydees. Akkana. Oguu deeguu jechuudha. Eenyutu akkasii wajjin jiru hubattaa. Yeroo deegde kan sitti birmatees kan siif birmatees ni beeyta. Kan sirraa birmatees ni beeyta. Kan sirraa qabees kan sitti qabees ni beeyta. Cufaddaan beeyta. Akkana. Suniif wanni amma uummata keenya keessa jiru. Wanni uummata keenya akka gaariitti keessa waraannee itti himuu barbaada. Addunyaa kanarratti namni ilmaan waan hojjetu kana sadarkaa duraatti ilmaan ittiin barsiisuudhaaf qopheeffata. Akkana. Ammumaan tana baadiyyaarraa lakkuma hara magaalaa dhuftuun magaalaarraa lakkuma hara magaalaa guddoo deemaa dhuftuun namni waa'ee barnootaa irratti horii guddaa baasee ilmaan barsiifata. Akkan. Magaalaa teenya tana keessa bakka amma jiru tana keessa nama ji'atti nama waggaadhatti ilmaansaa birrii 300 nama tokkoof. Ijoollee 10 yoo qabaate miliyoona 3 kafalee barsiifatu jira. Nama akkasii barsiifatu jira. Wayyoo xiqqaan irraa gadiin nama ji'aan birrii 2,200 waggaadhatti birrii 24,000. Anu koo miliyoonii si jedhamu kana maqaa namaa malee hin beeynu bara. Kafalee barsiifatu. Amma madrasaan arraan miliyoonii nu biratti obbo miliyoonii wal deefaa. Madrasaan arraan tanarraa dubbataa jiru sun osoo hawaasni keenya gahee madrasaan qabu beeke. Gahee manni barnootaa iskoolii. Gahee manni barnootaa qabu osoo beeke. Silaa namni kumni tokko achi barate namni kumni sun birrii 2,200 kafalee yoo barate waggaa tokkotti idaa haa'u deeyniin mana barnootaa kan ofirraa cufuu danda'an. Maaliif lakkuma magaalaan walirra magaalaa guddoo irraa fagaachaa deemuun barnoonni waan bilaashi waan namni bilaashitti baratu waan hedduu bootaas hin kennineef ammoo bakki nu hubatin hawaasa keenya keessatti dhaloota dhufuus haa ta'u amma jiruus haa ta'u jijjiirama biyya takkaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu irratti sadarkaa tokkoffaa kan jiru mana barnootaati madrasaadha. Maaliif jennaan ijoolleen amma gagguu abbaarra manarra haadharra bakki isii yeroo dheeraatti fixxu mana barnootaati. Mana barnootaa kana keessatti amalli ijoollee wajjin ooltu amalli barsiisaa wajjin ooltu amalli iddoo ooltu iddoon ooltu sun bareedduu ta'uun kophaasiittuu dhiibbaa sammuurra fidaa deemu. Magariisa bareedaa bakka bareedduu ta'uun sammuu ijoollee tana keessatti waan jaaraa deemu qaba. Kanaaf nu amma bara afaan arabaatti mahmaa kanatti gaa gahee haadhaa guu dubbatan al-ummu hiya al-madrasatu al-uulaa jedhan. Wanni takkallee madrasaa waliin hafne jechuuf haati madrasaa duraa jalqabaati kan qopheessitee ergitu isiidha. Akkana jechuun madrasaa olitti humaa nafne jechuudha. Maal amma haadhumaa fi ilma haadhumaan madrasaa jidduu jirti bari ijoolleen yoo hammaattes yookaan haadha biraa yookaan madrasaadha. Amma yeroon immoo maal fakkaata irra caalaa haadha caalaa yeroo ammaa kana keessa haati ilmoo ofiitti nammaattu akkasiin hamtuu gootus akkasiin fokkiftus akkasiin waan hin taane hojjettus hin barbaaddu beektaati. Yeroo ammaa kana keessa madrasaanii amanamaadha ijoollee geessitee qophaatti geessitee keessa galfachuudhaaf iyyuu madrasaan sun amanamaadha. Kanaaf amma jalqaba wanni nuti kanarraa asofnu maali beektaa madrasuma kanatu madrasaa nuti hin qopheeffatin keessatti yoo argatte kaate waan kommattuu hin qabdu. Madrasaa abbaan hin tolfatin abbaan kaarikulamii sanarratti kaarikulamitti mayyuu sakatta'ee si galtee kun na baasa kun nan baasu jedhee hordofee gochuun qofti haadha maalitti qaba yoo ofii keenyaa dhaabbanne. Amma sababumti madrasaan Bilaal irratti gadi ka'e sababa ofii. Osoo madrasaa Bilaalitti hin dabarre addunyaa tanarratti bara aalamni namni miskiinummaaf biyyarraa dheesse karakkoof biyyarraa dheesse sadarkaa tokkoffaatti wanni isaan itti rakkachaa jiran ilmaan keenya eessa barsiifannaa akkamiin barsiifannaa eenyuun nu barsiisaa maal nu barsiisanii kana rakkachaa jiran nama asirraa badanii asirraa maali godaanna deemanii Awurooppaa Ameerikaa biyya adda addaa jennatatti fakkaate biyya sanirraa baqatanii Afrikatti biyya adda addaa ilmaanii jecha namni dacha'aa jira. Kanaaf hawaasa biyya jiru Somaaleen faan nagee badhoo hanqaniin quba qabu jechuudha. Somaaleen faan hammi agartee rabbii hojii walitti hidhaa
keenya sittuma jira humnatti hin qabu baay'ee garuu akka Somaaleetti biyya alaa keessa warra biyya alaatti godaana keessa jechuudha. Somaaleen ilmaan isaanii waan haala Ameerikaan hin qabdu sana booyyee nyaachuu fi waan haasa'amuu hin taane hundaa fi waan haasa'amuu ta'uu fi waan sana hunda ta'uu irra jedhanii waan arguu hin taane waan haasa'uus hin taane waan barachuunis hin taane waan namatti himuunis hin taane waan gabaasaafis hin taane waan akka hundaafuu hin taane irra jedhanii dheeysanii inni kaan kunoo biyyootii Arabaa keessa inni kaan Hindii geeffate Keeniyaa Jibuutii akkan achi qaban haga biyya galchanii wallahi akka kanaaf hawaasa keenya wanni isin hin jennu arra boohinsa arraan tanaa kana wanni nu boochise dhiirti jabaattu malee gaalliin alba'u jetti akkan gaala uuma jabduutu albaasa malee bilaashitti gaalliin alba'u beeku akkan arra madrasaan nuti arra dhaabbannee isinitti iyyaa jirru madrasaa sheeyni keenya sheeyni sheekotaa sheek Adam Tuulaa Rabbi rahmata haa godhu irra dhaabbatee nu dirmadhaa osoo juu duniyaa irraa deeme madrasaa شيء أحمد وتر بري هنگا كابو خيشة باسه نرى إيجا لاخون أم بري كمالا ما خفالي جي خفالي ندير مدة نغرغارا ديني تنانو راغلچا جي إسا ويواتا جرا شيء جمال شيء موسى سؤالا شيء كوتين نتكام شيء عثمان شيء كوتين هندينو إيا جرا مي نوتيس أنشوفتي داغلاناتي إيا ساني سنرتي وادبا لجنيتي إيا ساني سنين إيا فلين نجرو خناف وان هواسا خينيان جن يا هواسا خين هواسا أرجع هواسا قالي هواسا غاري هدومينس ربي نوخني بايينس ربي نوخني أرانتنا دينين مدرسة خنر جرتسون برين قرشي صدومي تك أجنوني مكما فهم مكا خناني يامنو برين مليون صدومي تك چانسو yoo nama tokkotti ulfaatees nama 30 takka abbaa qabeenyaa 30 takkatti waan nama dhageenii miti nama 60 waan nama dhageenii miti nama kuma tokko yoo hiran gatti qaachaatu oo nama kuma tokkotti yoo hirame hoo maal fakkaata yoo gabbu'ee nama kuma lama kuma sadi gaddeebe birri xiqqoo gaddeebe adii kanaaf hawaasa keenya tanaa iyyuun tanaa waywaachuun ulamaan teenya waywaachuun hayyoonni keenya waywaachuun maqaa keenyaa miti dubbii tana babal'isuu hin barbaadu arraan tana namni rabbi isa dandeessise akkaawwantiilee kanarratti akkaawwantii baankii gamtaa wama dandeesse la amma blookeetii meeqa bituu dandeessa mana kee boriitiif bila qabrii kee keessa lama fakkeenyaaf namni tokko namni hundinuyyuu addunyaanii kaleessaa dhaamiti adhii moo borii miti namni kun akkuma kana jedhaatii kunoo anuutuma sinnaa agartan kunoo harrii duwwaa ta'ee kuno waa rabbii galchee fixaan jira kuno ilkaan galchee gurraacha galchee waan argee galchee fixe waati qoon harkatti hafe ammaan humtinuyyuu sigaltuma sinna laaltanu jechuudha wanni isin hin jedhu ilaa bareedin ni godaana dhaggeeffadhu wallu hundi ni godaana beeka ni godaana bar horiinis akkasuma deema bar kanaaf bittaan bolookeetii kan keetii tokko rabbiin guddaan bittaati qabrii keessatti ittiin gaafii rabbii jala najaabaatu rabbii sifa godhuun jedha warri koomentiidha akkaawwantii as jala nu barreessa akkaawwantii kana nu barreessa jedhaa jirtan baankii 7 jira asirra tokko dura gamtaa oromiyaa 10 48 40 0 takka 40 takka 448 hin barreessina kan deebi'a 10 48 40 duwwaa takka 40 takka 4 8 itti aansee akkaawwantii baankii zamzam 00 marraa 2 23 27 87 10 3 duwwaa takka amma sirran deebi'a duwwaa 23 27 87 10 3 duwwaa takka waa barreessaaran ni argaan jiru ni barreessa nama adda addaan barreessa nama adda addaan barreessa achumarraa huni jira gubbaarraas ni jira komentii jalatti barreessaa jiran ishoo galatooma ulfaadhaa warri komentii jalatti namni yeroo yaade akkanadha gumaata keetii beekan akkasumatti ayyagu Ziyaad ibn Ahmad ka jawu barreesse akkasumatti Ziyaad Minisootaati Zakariya eewwa maashaallah aya maashaallah galatooma ulfaadha Ziyaad keenya laala qaboota baankii hijiraa 10 duwwaa 2 45 65 5 duwwaa marraa 3 takka irran deebi'a takka 0 marraa 2 maal akkaawwantii hijira asumarraa koppii godhanii asirra maxxansuun isin danda'ama yoo kana goote dura qabdees immoo ilaa yoo kana goote dura qabdees footoo kaafatan hin argamaa laata yaa rabbi mul'isi gooftaa ko achumarraa koppii godhanii maxxansaa jiran koppii godhanii maxxansaa jiran jira peeji ustaaz Raayyaa eewwa
peejii kiyyarra ni jira. Peejii amma sashee. Peejii amma isin irraa na hordofaa jirtan kanarra ni jira. Ni jira. Adeera kiyya. Ayyi achirraa fudhattanii amma wanni isin hin jennu akkaawwantiilee. Ilaa ofirratti hin baay'isiniiti. Abbaan qarshii. Wama dandeessu. Qarshii takka. Abbaan 2 dandeessu. Abbaan 10 dandeessu. Akkan. Abbaan 100 dandeessu. Akkan. Abbaan 1000 dandeessu. Ilaa nuyi bolokeetii tokko bitaa beeta. Doolaarri tokko nuyi fi bolokeetii meeqa bita seeti gara bolokeetii 5 bita. Akkana miti doolaarri takka. Si waan gootu shaayiidhaan nuyidha. Nuuf immoo wahii gooti. Madrasaa kanaaf wahii gooti. Wahii gooti. Nuyiif wahii gooti. Kanaaf nuyi boronsiin jedhu ka siif galaa miire. Bar egeree keenyatu iyyuu nu keessatti ilaalamaa bar. Ilmoon borii harana keessatti ilaalachuu dandeessa. Waan hadhadha hojjettee fi yoo ati hadhan hojjetin boru hojiin kun lafaa olitti ka'a. Xiqqoo ba'aa kanarraa halaaffifnu. Wanni isin hin jennu immoo yeroo onlaayinii dhufnee waa kadhannu. Wahuma jabaateetu nu gabbaasa malee akka gaalliin alba'u jaansan. Kadhaan yeruma takka illee kadhaan kadhumaa beeka. Kadhaan kadhuma. Kennachuun beeknus immoo nun seenaa. Fuula kanarratti mallattoo nama fidde. Ammas afaan Oromootti kijaan. Namni 100 waadanaa seenee jira. Irra caalaan ijoollee naannoo Baaleeti. Maasha Allah. Namni 100 nama 100 qaba. Jimma nama 5 qaba. Jimma salphumatti eeggatoo gabaafnu nama 5 qaba. Nama 5 baafi 5 hin geenye. Maala nama Jimma 5 qofan qaba boyaa khiira boona. Ammas ni dabalama. Ammas sagalee birin geenye. Kanuma baas. Sagalee birin geenye. Amma nama 100 niin qaba. 100 keessa Harargee 500 Harargee Baalee fi Jimmaa niin qaba. Ana warra waadaa naa seene liistii godhadheetiin qaba. Wannin hanga kana naa kennanii hanga ni ajajachuu danda'u beekiga. Hanga kana qofaa ajajattaallee naan jechuu keessan hin mala. Hanga kana miti. Kan inni ijaan argu kan inni mataa keessa na dhufeetuma barreessa jechuu kiyyaaf hin jedhe. Hanga kiisa kaa'ee fudhachuu danda'u jechuu kootiif hin jedhe. Namni 105 waan naa godhu ni qaba. Torbaan kana. Torbaan madrasaa Bilaal. Jennee yaamicha Sheekh Amuu Watar. Yaamicha Sheekh Adam Tuulaa. Yaamicha Sheekh Muusaa Su'aalaa. Yaamicha Sheekh Jamaal. Yaamicha Sheekh Usmaan. Yaamicha ulamaa'ota keenya gurguddaa sanii awwaannee waan dandeenye nutis miidiyaa keenya irrattis nama gargaarsa godhe hundaa'u maxxansaa deemna akkaawwantiilee kanarratti waan dandeessanii nu gargaara insha Allah waan kana torbaan kana booda nuti isinitti hin dubbatin. Waa'ee mana barnootaa kana Sheekh Muusaa Su'aalaadhaa miti kan isaan jalqaban. Waa'ee mana barnootaa gargaaruu kana. Birrii tana ammas arraan tana madarasaa kanaaf waan madarasaan itti bitame qofarraa kafaluu barbaanna malee qarshii takka bira dabarsuus hin barbaannu. Waggaa inni achi gee yoo feene akkaawunti biloo goonaa ni cufna ni dhaabna. Hagasumatti haga deeyinii tana firraa kafallutti. Bargaa deeyinii jechuun. Rabbi deeyinii isinirraa kafallu. Namni wanni namaarra jirtu. Mataan isaa ol qabatee dubbachuu hin danda'u. Nama laaluu hin danda'u. Deebisaa sirrii namaa kennuu hin danda'u. Waan nama gaafatullee akka jettu Oromoon ogummaa afaan waa kajeeluun qaceeluu jedha. Gaafa waa kajeeltu dubbiillee sirrii namaan dhuftu beeyta. Hin dhuftu. Ammas amalarraa jaa waa dhabni nama hojii wal nama dhabsiisa rabbi hojii wal nama dhabsiisa wanni inni namarra fitu beellama si goosisee beellama si diisise si dhugaan dubbadheettee si kijibsiisa waa meeqa namarraa fidaa beela hogguu namni si gaafate takkaa silkii cufatta takkaa ni badda takkaa immoo waan biraa himta takkaa boru jettee boruu san dadhabdee dabarsita waan rakkoon inni nama fidu keessa beellama hin taane nama qabsiisu beellama nama diisisu nama kijibsiisu mataa ol qabachuu si dhoorku rabbi mataa keessan ol isinaa qabachiisu nama hundaani beeyna jiruun duniyaa tun kalee isaa haasawaa ture raayyaa fa'aa wajjin bakka cufaan mana kana keessaa namuu akka qaqqabuusan. Namuu mana kana keessaa akkan qabu. Abbaa manaatiif haadha manaa wal arrabsee beektaa inni bal'aa jennaaniin isinis xiqqoo illee ijatanaatu wanni dhaansi'a. Ijatuu xiqqoo kalaamsuudha. Inninis tasaan agarre. Inni immoo abbaan ifin harku dhagaan ifin darbu. Inni immoo bicuusi akka sakkeelfachuu wayiiti. Miila akkana jenninis jennaan. Garuu gala yoo jaalalli jiraate. Isiin daayirektiitti dubbachuu sodaatteeti. Hoggaa inni bal'aa jeen mana kana keessaa namuu akkan qaqqabu jettee. Dhiisaa abbaa mana koo. Manni kun akkuma tokkotti jijjiira. Badaa okkoluu koo ija kan koo badaa naasa'inaa jette jedhani. Ammoo yoo jaalalli jiraate okkoluu dhoska ragaansii dhiyeessa. Nama tokkotu iyyuu nama wayii jaallatanii rabbi rahmataa godhuuf jedhuun dinuu akhiraa jedhani. Nama wayii jaallatanii egaa uumamaa miti. Uumamaa amma qaallittiin isaanii jaallatanii dubartiin isaan jaallatan kun xiqqishoo miila harkisu. Miila kana harkisu yeroo deeman akka harkisu jennu hin bareedu kanatti miila harkisan yoo jennu miila xiqqoo si miila harkisu innaan sheekii dhammoo isaan jaallatan kun sheekii qaallittiin isin jaallattanii kanaa softan kun miila harkisu asii bachennaan eenyuman akkana jedhe
ما جنن ديم سوما لينجاتو أكنا مال لينجو ماتو أكن أي نريد كليلة عن كل عيب بينما أن عين السقط تبدي المساوئ إيه لا إنس كيف ديم سوما لينجاتو يرودي مميلا هركي سمادين يواني دقتيراني ميلا هركي سنجد دقتيرا مكان ساني جالة تماني دقتيرا لين يواني ميلا هركي سنجد بر لينجو مكان تو يروديم ميلا كان هركي سنجد ميلا كان يروديم بريدو كيسا بونا كيسا يي ميلا هركي سمالي ديم سلينجاتا كسيرا كالينجا لا جرن مالتام بيسا كاليتي إني ساميلا هركي ساجرنو إندو كاتي جلا جالالان دو كاتي yoo jaallate kan yoo muun jaallatinoo jennaan isaani kalaamsuu jaartii arganii isaan kunis okkoluu jaartii argu jaalala jidduu hin jirre bara akkan ayyee ammoo wanni beekuu qabdan addunyaa tanarratti gammachuun guutuun hin jirtu gammachuun guutuun hin jirtu sagalee keenu qabii misii kan gammachuun guutuun hin jirtu akkan bareedumminni guutuun hin jiru akkan namni guutuun hin jiru akkan nama kana hunda rabbiin mallattuma addunyaatiif irrisee uume laal bareeda kalararraa irrisee akkan dhaabbatarraa irrisee akkan achi irrisee akkan as irrisee akkan yoo asillee akka gamanaan illee guutuu ta'e amalarraa irrisee achiin irraa irrisee mallattoo duniyaati kun yaa rabbi ayyee fakkeenyaaf duniyaan guutuun qabdu fakkeenyaaf fakkeenya illee yoo himne moo waatu badaa kanaaf wanni isiniin jennu nutu mana alaa isa akka waan qaqqaba anamu waa laal maaliif hin jedhe seete kana gaaf tokko namni wayii jaarsummaa nu waammate jaarsummaa nu waammatanii dubbiin qabeenyatu bakka tokkoon nama gaasee taati. Namni kun duri qabeete tureera anis hin fuune natti fakkaadha bubbuleera. Amma jaarsummaa kana keessaa ani jaarsummaadhaaf hin ta'u uumamatti. Jaarsummaa warraaf abbaa manaatiin ta'u. Waa biraa araarsuun kan qoon mala malee kan warraaf abbaa manaa yoo warri abbaa manaatiin waa jette uumamaan natti hin kanneen akkamuu abbaa manaatiin warri akkanatti waa jette dhee balaa rabbi natti bu'a. Maal maaluma jettee kana jette dara rabbi yoo inni immoo isiidhaan waa jedhe yaa rabbi gooftaa koo achi booddee wajjin jiraatan mokamtaa gaa jedhee lapheen abaatisa. Kanaaf maaltu sin cinqee maaluma sin gubee kanaan jedheen waa biraatti hima. Amma isaanii kun qaalittiin nu himatan saba biraati. Amaariñaadhaan haasa'u amaariñicha gaafa asin beekun harkaa badeera. Ilaa yeroo biyya alaa deemu warqii naa bitee dhufa. Yeroo maaloo deemu kana naa bitee dhufa. Utuu warqii walitti qabu warqii kiiloo 5 lafaa qabaa jetti. Doonebbo takkaa oduutti nageenya nu nama akkana hunda qabeenya guddaa qabaachuu jira nan beeka. Ani hin barbaadu jette kanuma wajjin. Dubartii tokko jiru jette kumaashee jennaan mana kan kootii minaan biddeen naa tolchuu jette. Gammachuu isiin qabdu gammachuu kumaasheen qabdu. Anta kaata kitii gammachuu kan argeen beeku. Maaliif beeka abbaan manaas mana ofiisaa hojjeta. Isiin biddeena koo tolchisee naannoo Jimmaatti xawunnoo jedhama. Mana namaatii biddeena tolchanii biddeena fudhatanii galuun xawunnaatee ta'aabdee dafqa isii fiddee dhuftee ilmoo nyaachiifte xawunnoo jedhama wantichi. Xawunnoo jechuun guyyaatti biddeenaan hojjettee isaati waan hadha ilmaan kee nyaatu waan asii nyaatu sii kennanii jennaan waan hojjetteen fudhattee galta. Amma dubartittiin isiin hojjechiifataa jirtu maaliin hafte beektaa? Qaalittii isaan biddeena isiidhaa tolchaa jiran. Isiitti nafte. Maal? Gammachuu qabdi. Isiin gammachuu isii sana naa dabarsitee qabeenya kan koo barbaadde fudhattu. Ani hin barbaadu gammachuu sana hin barbaada. Dhaggeeffadhu. Nurkaa badeekaa. Maaliif jennaan isaan biddeena tolchanu abbaa manaatii wajjirraa haa qabu. Isaan biddeena tolchanu ilmoo wajjirraa haa qabu. Rakkina isaanii argaa hin jiranu hin beekanu isaan. Hojjetataa jiranii miti. Maaluma akkana si gammachiisaa jedheen gaafadhee jette. Maal kunoo si biraan hojjedhaa. Yeroo si bira hojjedhee jedhee atoo harka duwwaan hangalchine ijoollee kan kootti waa fudhadheetu mangalaa jira. Waan kanaa jira gammachiisu maaliin qabaa. Shuuf isiin kun immoo warqii kiiloo 5 lafa kaattee gammachuun qabdu. Takka harafteen bulle. Maal taatee jennaan abbaa manichaa kooti kunis warqii isaas naan bitin. Waa tokko naan godhin. Rakkanneetuma abbaa manaatiif warra waliif hataanu. Shuuf billahi alaikum. Mana isin waa qaba jettanii fooqii guddaadha jettanu. Laal fooqii guddaadha jettanu. Mangudummaa teessan isa boodaan. Mangudummaa teessan. Ilimu afaanii waan afuuchuufi. Afaanii waan afuuchuufi ilimu. Asumaan madarasaa keenyaaf gargaarsa kanuu isin irraanfatinaa jechaa Oromoon ogumaaf maqtu. Jaarsi sadii jaan. Eshi jaarsi sadii. Jaarsa qeeransaa. Jaarsa qeeransaa. Jaarsa leencaa. Jaarsa leencaa. Jaarsa waraabessaa. Jaarsa waraabessaa. Afaan biraatti immoo. Tole. Jaarsa kaasaa.
jaarsa baasaa jaarsa baasaa jaarsa daasaa jaanii jaarsa daasaa ishii akkana sadeenuu jechuun hiikkaa isaa yoon isin hime jaarsa kaasaa jaarsi leencaa maal jaarsi leencaa maal jaarsa kaasaa jechuun jecha boodaa kanaa hiikeessa jaarsa kaasaa jechuun kayoo namni waatti himate nama waatti kanneef dubbatu haqa Allahu akbar haqni isaa waa kennuu tartarra kaasuma dhugeessan durbee kee laa ilaaha illallah manuma nyaateef dute jechuudha saree waan nyaattee duttu jechuudha tole jaarsa baasaa jechuun ammoo jaarsa manguddummaan beeyni hoggaa namni lamaa wal lola dhufeetti himate ka dura dhufeetti himateen akkana na godhee jee himataami wajjin boo ana ka inni ana Orma zaalim akkamitti kana si godha jaan hoggaa hunkutee kaan Anuma inni. dhufee kaaniinis kunuma zaalim akkamitti kana nama godha jaan silaa dubbiin gabalachuu dhageen malee wayitaati eekkana jaarsa daasaa jechuun ammoo jaarsa caayaa jechuudha ka caayaa gattaa'ee dubbii namaa gargarii hiiku isii fayyisu malee irraan galan akkana kun akka dubbii namaa takka fayyisanii irraa galan Akkana kun. irraa galan jaarsa Eekan. akkas jaarsaa saddaan laalladhaa raayyaa abbaa macaa jaarsummaatti dhuftanii daraarinaa isiniin jechaa wanni isiniin jennu dhugumatti haqiiqatti nama ta'uuf qaba bar dubbiin nama yaatuuf qabdi ilkumaan nu addaataaf kofalla malee Eh. dubbiin irraan tana sheekkan keenya as bahanii eh madarasaa kana Itti deeyni jiran. namaan nurra jira nurraa galchaa jedhanii boohan tun eh wallaahi tasilaa ibimmaan namarraa na wallahi dhuga kanaafuu wanni isiniin jennu yoo isin nurraa kaffaluu baattan wallagguma rakkoo kanaa keessa jiru bira dhayneeti jimmuma dhayneeti iluu dhayneeti kadhannee kaffalla malee akkatti nurraa buutuun qabdu quba qabaadhu atis mataatti fe'adhu ammas beeki ilaal atis mataatti fe'adhu uzuriin takka takka tahimata Eh. harargeen barana jimaanis irraan gurguramne Eh, Rakkoota harka takkaa jirtutti jira jirti. jechuun haanuma jiraattu malee wallahi akka jirtutti Ammoo- jirti ammoo jimmuma yoo sana garaan rabbi irraa boohan- kaasuudhaafu yoo garaan boohan laala qorichas jira qorichas jira bar wama zulmii ta'e wama roorroo ta'e wama hamtuu ta'e iyyuu cufayyuu namni sadaqaatti baqataa bar sa adeera kiyya egaa sadaqaan bala deebisti sadaqaan balaa deebifti jimaa maaltu irraa gurguruu dhorkee hayyee magaalaa maaltu irraa cufee hayyee waan inni qabu sana maaltu gatiitti baasuufi dhorkee yoo jedhame balaa kana sadaqaatti baqatti amma harargeedhuma keessa tuukaane aniifati tuukaane madrasaa bilaalii miti kan bilaal laman ijaarru itti yaadda hawaasan qabnu nu hawaasa qalbii keessa jirru hin qabnu Jaarreen beeynu. hawaasa qalbii keessaa nu qabu hin qabnu jaarreen beeyna waan kana olii goonee jaarreen beeyna hawaasa qalbii keessaa nu qabu qabnaa miti hawaasa qalbii keessaa isa qabnu qabnaa miti akka kanattis qubanuu qabaadhaa ammoo wanni nuti jennu utuu bakka sanaan nu gahin utuu bakka gartanii akkana nu gootanii hin ta'ini akkaawuntii amma jenne irratti yaa kan riyaala 1,000 ofirkaa qabdu riyaala 200 kan 100 ilaa 2,000 kan kee 1,100 dhiifadhu qarshi takkaa hojii qarshi takka takkaawu takka takkuma kana waan hun godhaa bari yeroo warra bu'e jedhe Sibiratti qooda malee wallaahi sibiratti wabillahi akkan yoo walitti dhufte yeroo walirra bu'e kanuma waan hun godhaa dubbiin ilmaan guddifannaa egeree kana adaraa rabbii walirratti akkan dhiif dubbiin ilmaan guddifannaa egeree jaarraa damiin tokkoffaan nu keessa jirtu kana jaarraa fatanaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jaarraa cinqii jaarraa fatanaa jaarraa hamtuu jaarraa wanni dubbachuu hin taane qoftiin keessatti argamaa jiru akkanumaa wajjin yeroo rabbiin dallanee qorophisa samaayiidhaa garroobsu keessa jira yeroo ammaa kana keessa. Qorophisi samaayiidhaa gadi roobee waan inni kaleessa Suudiidhaa fi biyyoottii Arabaa godhaa jirtan Ordonii bakka adda addaa godhaa jiru argaa jirtan. Rabbiinuma sana balaan rabbii sana rabbiin nurraa haa qabu akka rabbiin balaa kanarree nurraa qabu inshaallah. Kana qofaa miti ati qarshii takka gaafadhu ana immoo wanni hin gaafadhu. Obboleeyyan kiyya naggaadee. Ilaala nuu miti bara amma bolokeetii tokko qorqorroo meeqa nuuf qabuu danda'a haa jedhu qorqorroo nagaana qorqorroo naqee biraa fudhadhaan. Sun amma suni miti ana amma namni hin gaafadhu. Ati birrii takka gaafadhu. Ayyee. Ani Oromoon akka jettu gurra kana yoo muran qaawaa hafaa jaan. Ayyee. Kan hin jaani. Gurra yoo muran qaawaatu hafaa jaan. Anarra wanni hin barbaadu. Namuma magaalaa Harar keessa dhalatee Harari guddatee yookaan bakki biraa dhalatee dhufee Hararuma san keessatti rabbiin Kannatti ergu ammas hanganan kenne jee. Miskiinummaan magaalaa Harar dhufee rabbiin riskichi kenneef yoo fedhe Finfinnee haa jiraatu yoo fedhe Adaamaa haa jiraatu yoo fedhe Awurooppaa haa jiraatu yoo fedhe Ameerikaa haa jiraatu yoo fedhe biyya Arabaa yoo fedhe Dubaay haa jiraatu wanni isiniin jiru gurra kana yoo muran qaawaa hafaa jaan nama 31 nama birrii miliyoona takka takka nurraa kafalu zakaarraa maallaqa isaatii miti zakaa rabbiin isa bira kaayerra gaafa jabaatti beeki if durattis liqii namarraa kafalu zakaa amataallee if durattis kennanii rakkoo nama baasuun ni jirti zakuma amata yeroo nu geesseem yeroo zakaa baasuun duratti abbaan 100 takka danda'u abbaan 500 danda'u abalu isin beeyna wali rabbiin isin kenne keessaa'u magaalaa Harar tana waan ajaa'ibaatiin si magaalaa Harar kana
harargee keessa namni wayii qabaa ogaa jaan namni waa qabu sun eessa jira beekaa magaalaa harar jira wallahi alazim anaa beeka magaalaa harar jira namni magaalaa harar jiru sun ammoo kiitan argate du'aayii masgida arattanyaatiin argate kakuma shantamis مبارك مسمى قاعد تقوم شنطم كنيت جرا دعاء كيسة تندقتنا مبارك مسمى ما شاء الله مبارك مصري مو بكت يبو مبارك مصري بكت جولي مصري تيا نمبك جولي مصري تا وان بكت تدرا بيجي مبارك مسمى نمبكان أكاسين قلت له مبارك وان بكت تدرا بينا مبارك يو وري بيا جل كابو بات أنا بري كم شنطمين جل قالوا تنجر ملء يبقى أفوري بشنطمي أفورو ani bari nargu me ati ladime me dimo qabate me ati yangalchine ladime hey jolle wada senteni jirti ilame akka jettun peji ki jela galati jolle wada senti warri wada sentan bilbila keessa nakatti argachuu dandeessan bilbilan akkatti argachuu dandeessan accountini argattani kuma shantam nan galcha amalan wani jennu mubarak musamma inkana mubarak nimbe naggaadin magaalaa harar naggaadin magaalaa harar rizqii bakirraa bari ga mubarak musamma namarra qabateeti miti qoyka ana beka bakattuudha ofiisiitiif huganda namatti galtiiba maal qabdi mee rabbii ediiti waanuma qabdu irraa jetteeti tokkoffaa naannoon raayis maqaafuutii beeka wallaahi miliyoona 50 ka kenne caala maaliif jenna nabii sallallahu alaihi wasallam ikkiji sabaqa dirhamun alfa dirham qarshiin takka kuma caaltiiji wanni isin caaltuun abbaa kennee fi humna nama kenneerraa akkan gaafa namni miliyoona hedduu qabu miliyoona sanirraa kenne gaafa qarshii lama qabu qarshii takka irraa kenne qarshii takkitii santu caala ji abbaa miliyoonaa san rabbi biratti wallahi kanaaf bariga namni yoo ka'e doynoom ma jamaala jime ko gita namni yeroo doynoome eddee qabanuun qabu bar naggaadii harkana si yaa'imu aya ni kennatanii namni akka isaanii kennullee ni jiru aya bakirraa isaan milkaawan aya masgida imam ahmad masgida arattanya tole masgida kana namni kasi jaaree bareechi namni madrasa masjidni kun masjida seena qabeessa masjidni sun masjida gaafa makkalaakayaani arattanya dhaqee minaara irratti rasaasa itti banee nama meeqanu jalaa fixuuti madrasaan kun manni barnootaa suni nama dhiirtii dhayxee itti dhumtee itti wareegamtee ijoolleen awwadaa'ee fi ijoolleen haramaya afaan lubbuu keessa rabbi rahmataa godhuuf warri achirratti sababa sanaatii tuu hirmattanu warra lubbuu kan warra lubbuu kenne ijoollee dhiirtii lubbuu kennite ati immoo waan qabdu nuu kenni jedhaa jirra amma tanagaadee harartanaa amma duras ni kennatanillee hedduu kennatanillee kennaan isaan kennatan sun sadarkaa arraan tana isaan jiraniin ta'e isaan geessi kennaasani meeqaatu harka rabbi isa qabee akkasumatti adeemsa keessattis warra kennetu kana jalaa hafe ammas warri wanni jennuun akkuma dheengadda miliyoona meeqa baaftanii sagaraa yookiin mana fincaanii masgida arattanyaa zuulii jedhaman biratti akka fooqii masgida arattanyaa san hojjettanitti ammas wanni beekuu qabu hawaasni keenya madrasaan yeroo takkallee masgidaa gadii miti bakki hawaasni keenya itti kufee'u ilaalcha inni madrasaa qabu ilaalcha inni mana barnootaati qabu gabbu'aadhaahi ilmaan keenya sadarkaa barnootaa sadarkaan isaan barnoota sammuu keessa qabatanillee irra gabbu'aadha kanaaf akkuma duraan kennaa turtanii rabbi isinii kennetti arraas isiniif kennaa ambanuun dhageessisinaa birriin miliyoonni 31 kun isin bira qarshii 30 takka nurraa cufaa nama 10 cufuu dandeessanii nama 20 cufuu dandeessanii nama 50 cufuu dandeessanii nuti labsii isinii baafnee jira yoo sagaleen teenya tur isin bira geessi madrasaa magaalaa harar madrasaa bilaal ulamaan teenya isinitti iyyan isinitti waywaatan wanni isinit dubbachuu dhabanii yeroo hedduu waan adda addaatiif waan isinit dubbanne guyyuu fuula nama keenyaa kanan dhaabbannu jaanii arra ummata gabbaane jaa ummata gabba'uun ammoo har tokkoon salphinaa beeku wanni kun ummata gabbaatee yoon cufamin yoo ummatuma sani gabbaatee cufamtee osoo ati keessan jiraatin waa hedduu beeki ijji nama gartii beeki dubbiillee nama laaltii beeki kanaaf wanni isiniin jennu namni sagaleen teenyatun bira geessi keessaahu warri rabbii rizqii ganda sanitti itti kanne warri ganda sanirraa guddate warri ganda sanii guddatee gandi kun nuun fakkaatu yee gandarra guddaa godaane ilmaan keenya godaanne achi jiranii hawaasni keenya achi jiranii ulamaan teenya achi jiranii qaawwa madrasaa ka'arraan tanaa kana nurraa cufa akkuma dur nurraa cufuu bartanitti rabbi hamtuu teessan hunda isinirraa haa cufu haadha mana keessanii rabbi isinii haa qacee ilmaan keessan rabbi isinii haa qacee fayyaa teessan fayyaa gammachuu ta'ee rabbi isinii haa godhu dhukkuba hamaa rabbi isinirraa haa qabu ilmaan rabbi isinitti hin jallisin haadha manaa rabbi isinitti hin jallisin haadha manaatti rabbi hin jallisin ilmaan keessanitti isinis hin jallisin hujii teessanillee rabbi isinitti hin jallisin dalagaa teessan waan isin fitnaa zamanaarra rabbi najaasna baasue tanamarraa qabdan rabbi isinii haa galu ta isin
إني سابتي ربي سني هاخن آمين يا رب قدو ربي سني هاخن آمين نك أبدني آمين تك أبدن سن كيس ربي بركة سني آمين هاخن تبيلال لي والقبار ربي سني هاخن آمين إسنو ملة إيه. لكم هوري أرجتني إيه. هوري نكون إيه. نمهدو هكا خيساك أبا إيه. ربي تو هكا خيساك أبا إيه. مسكين هكا خيساك أبا أكن. مدرسة بلالي هكا خيساك أبا أكن. علماتين هكا خيساك أبا أكن. والله هكا خيساك أبا آمين. قدنو تتقود النساني هكا خيساك أبا آمين. نما بيخو ربي سناتاش آمين آمين يا رب قدّا نمني تدبن آمين بيخيقا إيه bishaan shuumuu kadhachuun jenne إيه gaafa gabbaanee qarshii takka dubbanne qarshii takka kadhanne إيه yoo isin diddan jechuudha malee nuti qarshii takkaa miti kadhachuu jiru isinii kuma dhibbaan isin kadhachuu jira isinii miliyeenaan isin kadhachuu jira rabbi isinii kenne rabbi isinii aayida'u إيه raayyaa du'aayis godhiifi isin bira jirti isinii nimnu rabbiin isin beeka waan dandeessanii nu gargaaraa jiru. Ustaz Raayyaa nu dubbadhu jechaa jiru. إيه دبت إن دبت دامي warri jimaan itti rakashe immoo warra baadiyyaati malee. إيه والله لكن بعد ياكو فامي warra humniti isaanii جماعة القرآن أمي كجرا تبيتا إني شاب سفرانكات تركت ayyee إني بيشاني تناكو فرانكات تركت تدوران inni fi'u inni mana kaasa dhaqee walitti qabee hidhee guduunfee maaloo godhee qajeelchu farankaatti argata. Qabaanillee Kaata gurguru birriitti argata. ka haadallee haadatti hin hidhan. Dhummuugaa jira dhummuugaa ammas jimaa sanii hidhan. Haaya haadatti hin hidhan kan gurgurullee farankaatti argata. Utuudhuma farankaatti argatu isa dhaqee qamoo bira dhaqee ga'a. Maarree nama meeqa taga beree jidduu kana. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti sadaqattii keessan kana laalee niyyattii keessan babbareedduu kana laalee rabbiin isiniif haa birmatu. Ani ammas gaala akka niyyaa kan kootiitti akka kan madrasaan harariif qophaa'e harariitti nu waamaa jirru kun hundinuu gumaata keessaa qabala. Madrasaa kana keessaa nama baheetu Ilubbaa Boor jira. Madrasaa kana keessaa nama baheetu Wallagga jira. Madrasaa achii keessaa kan baheetu Walloo jira. Madrasaan kun amma ilmaan naannoo hundaa achi barachaa jira. Kanaa innaan akkanatti qubanuu qabaadhaa hawaasa keenya kabajamoo. Waan isin irraan nu geessan inshaallah warri immoo birrii galchitanii jettan inboksii nu godhaa. Karaa keessa godhanu ampoleen poosti godha. Asirratti xeetumarra laalla. Poostiin godha. Warri qabaan garee naannoo Finfinnee Ustaaz Raayyaa. Hoogganaan Ustaaz Raayyaa waan ta'eef galummaan tun hoggaa galtu maqaa Ustaaz Raayyaatiin galti jechuudha. Aya amma hoggee galte wanta risiitii keessan naa erga. Risiitii keessanii naa ergaa risiitii irratti maxxanfadha. Harargee Finfinnee jirtu haa taatu. Laal waan gootu garee waatsaappiidhaan hidhamee jira. Garee maqaan isaa maali? Garee deeggarsa sassaabbii. Deeggarsa tumsa garee tumsa. Sagantaa galii sagantaa madrasaa garee sana irratti risiitii ergaa gareen sun immoo risiitii natti ergu. Akkas. Akkan. Akka tokko jala. Warrachi gadii bakka bu'ee gaam dubbatu. Hoogganaan Sheekh Jamaal Liyyiitii fi Haxaatii fi kan warra Finfinnee jiru Harargee guutuutu Ustaaz Raayyaadha hoogganaan. Anammalaa kanasi nama 105 qaba. 105 kan koo irraa guurradheen maqaa jaraa gabaasuun fedhan isaanii irraa guurradheen hangana nuu kennanii jee risiitii isaanii birrii galii keessan irratti galcheen isinii maxxansa. Isinii galteemi? Isinii warri immoo galii goota akka Mubaarak Musammaa ammaa kuni garee sana irratti warra adiraashaa warra gartee bilbilii jara maxxanfamne. Maxxanfamee jira. Bilbila sana irratti waatsaappii jara irratti nu maxxansaa nu ergaa hangati ergite fuudheeta maqaa kan kee naannoo kan kee du'aa isii goosisaan immoo inshaallah. Egaa hawaasa keenya dhaammanne wayin nu iyyisiise waan nu iyyisiise nu hubattan fakkaanna rabbi sana milkeessu. Salaamullahi alaykum wa rahmatuhu minhu wa barakaatuhu. Ulfaadhaa galatooma kabajamoota nama 1500 laaluu jira sa'aatii kana rabbi rahmata isiniif godhu rabbi immoo bakka isin jirtanu rakkoo isin jirtanu irraa rabbi isin haa furu bakka jirtanu kanarraa immoo mee rabbiin biyya keenya nagaa godhe biyya keenyatti walitti nu deebisee anis kana keessaa kanan qaba kan nu jennu yeroo gabaabaa keessatti rabbi nuuf godhu bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin ya aziz ya karim ya allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.